jaartiin jaarsarraa uf ga'u jaarsatti haajamuu dhabuun silaa waa khasaaraa beek yoo akka maleetti itti fayyadatan ammoo khasaaraadha. maaltu si dinqaati bari isaan malee jiraachuu dandeessaa guyyaa jaame kana boqonaame inumaa hoggasan irra jiraattu wanni kee hundi xayyaara hoggaa jaame amma kaariin hoggaa kana qaraayisu seene haala kanaan hoggaa hawaasni bobbaa gala eegale diigamanii si bultiidhaa eegale akka deemutti hawaasni harmallaa ta'uu deema isinittillee farrisu kanumatti naasawu hawaasni immoo harmallaan keessa guddatte hawaasa khasaaree deema تناف ربي وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله أكا هواسة تقوخيتي المجارتين كمني أكن أرقم هواسة تقوخيتي جارتين كالتي جارتين كمني أكن أرقم نرى بربادي ربي سبحانه وتعالى أكفن أجل هيروسيسا انت لا جارتين كم نما جارتين كمني فوسيسا هواسة خنق مسكينة جتني فودن دوركنا yoo arraaf dhabootaan illee rabbii duroomsa wali kenna bultiin haa jaaramtu hawaasa keenya keessa aadaa keenya keessa miskiinummaa jecha fuudhan dhabu namni gaafadhaa ganda yoo waa isin jalaa hafan rakkoo jecha fuudhan dhabu namni gumaata jira hirphaa jira wali bu'ee jaara namni hawaasa keetti namni diigamee lafa jiru rakkoo inni qabu waan beekuuf rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akka rakkoon san wal aanamtu nu ajajeedu jiruun jaarsaa jaartii akka jiruu bulchiinsaati akka araddaa takkaa akka qabalee takkaa akka bulchiinsa tokkooti bulchiinsi imaaman qabne ni jira bulchiinsi tokko qabalellee haa ta'u afooshaa haa ta'u afooshaan numa qabdanii jira keen afooshan dura ta'an qabne ni jirti afooshan dura ta'an qabne jiru mata bantoo janiin mataa mandaraa jechuudha irra gadiin jiruudha afooshaa jaarmayaa afooshaa dura ta'aa qabdi bultiin akkas durataa irraa hafiinsi jiru durataa qabaatu qabdi bultiin tun durataa rabbi mana keessatti abbaa manaa godhe sirriin goone nurraa shaarii yoo jaan rabbi haa gaafatani filmaanni kun sirrii miti jaanii yoo taqaawwamne jaan isaanii fi rabbi isaanii wal beeka abbaa manaa shifeera godhe abbaa manaa itti gaafatamaa bultii godhe makiinaa markaba wajjirra jirtan kan ati marii qabii oofii jeen isaan dubartiin hamma kana yoo wallaal shifeera moo nama duuba taa'u kanaatu irra nagayaan ta'a kamtu irra nagayaan ta'a egaa way shifeerri nagayaatti maal jiraa ufiifuu cinquma keessa jiraa marii olii qaqqabu jiraa mi taa'ii ati yoo jedhaniin taa'ii hancoo alanfadhu yoo jedhan rakkoo qaba waan hinaafan qabaa siin jee waan hinaafan hin qabatu warra kanaa hinaafsise warra jaarsaa jaartiin beeyne jaarsaa jaartiin qabne kanaatu akka waan san hinaafan godhe kun olaal abbaan manaa isin hoogganuu jee isin ajajamaa taatan janii sanuma dhugaase hatticha harka kaayee sanii akka markabni kun bobba'ee nagayaan galuuf makiinaa oofii ati abbaan manaa jee rabbiin ajaje hamma numa qaba makiinaa oofu jiru maatii tanaa fi haadha manaatii fi ijoollee tana isaan makiinaa oofeen hammanatu sanillee marii harkaa fuune wajjitti seenne duuba akkan oga bar fuune harkaa amma an barta nama durusaniif ta kitaaba irraa himu jira malee nama tokko tokko mariin harkatti haftee harkaa guuramee beek yoo waa ta biroo kophaa kaafate namni duuba zayyaa jara keenya yaa obboleeyyan islaamaa xiqqoo aqlii bitadhaa akka dubartitti akka dhiiratti akka nama guddaa waa bilchaatetti akka nama qara'ee waa beekutti rakkoo hawaasaa tun osoo hidda baaftee rakkoo waliin geenye rakkoo waldhaanuudhaaf tattaaffii godhuu barbaachisa. Haalli xabi'aa jaarsaa jaartii wal dhaba qaba gisuma hundaa'utu namni hundi shariifa jechuumi namni hundi malaayika jechuumi ammoo sabriin jiraachuu qaba obsi jiraachuu qaba wal hubatuun jiraachuu qaba waliin deemuun jiraachuu qaba walii sabbaruun jiraachuu qaba. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل